Intala kaameeraa mana isii keessa tolfatte of to'achuuf wanni ta'e nama ajaa'iba. Miciyyoon tun jiruu wal fakkaataa akka nama hundaa jiraachuu turte. Ammoo waan haarawaa namni isii dura hin dalagin dalaguu murteessite. Ofii of to'achuu kaameeraa mana isii keessee akka laaltuuf waan guyya guyyaan daleedu hunda sanbooda akka ifsirreesse. Wanni ajaa'ibaa shariikan isii akka kaameeraa irratti isii to'atanii waan isiin daleedu kanarratti murtii kannan goote. Miciyyoon tun hojii isii eegaltee mana cufa keessa kaameeraa keessee shariikan isiitis akka isii to'atan irratti walii galan. Guyyaa dura to'annaa kanatti seenan miciyyoon akkana jette. Wahiin na dhagahame hasan dura takkaa jiruu tiyya keessatti natti hin dhagahamin. Wanni isitti dhagahame to'annaa kaameeraa kana jala jiraachuun akka waa hundan daleene akka sodaattu akka dirqamtu isii godhe. Dirqama wanni isiin hojjettu hundi murtaawaa ta'uu qaba. Hoggaa shariikan si ilaalan akka nama guutuu tokko taatee isaan duratti mul'attuuf. Akkana jette jiruu tiyya tanin yeroo taan jiraadhuun jiraachuu eegale kaameeraa irraanfachaa. Jidduma tana silkiin tiyya bilbilamte geelee tiyya turte tan wajjiin yeroo dheeraa haasoynu. Ammoo har'aan tana yeroo dheeraa wajjiin dubbachuu hin dandeenye. Kaameeraa na arkaa jiruun sodaadhe daddafeetiin silkii tiyya cufe. Akkan dogongora tokko keessan buune sodaadhe. Daqiiqaa fi sa'aan dabarte hoggaa waan xiqqoo dabaa hojjechuu fedhe hunda ifin qaba. Kaameeraatu jira, kaameeraan sodaadha. Kaameeraan na to'ata, namni na arka, waan kana naa dalaguu daddafeetiin irraa deebi'a. Yeroo hunda hedduu na dhagahame nama harka hidhaatiin ta'e wanni gama isii dheessu barbaadeetiin osoon hin fedhin uduwadhee ka'ee salaatuuf. Amata dheeraa booda kanin salaata addaan mure jiruun addunyaa irraa na heewwaste. Fuula Rabbii duran dhaabbadhe sujuudee boo'ee sanbooda qalbiin tiyya keessa rahaa fi xumaaninaan naaf seente. Ha isii wajjin wanni takkallee waliin qixxaawne. Lubbuu tiyyan ajaa'iba. Akkamittiin akkana Rabbii kiyyarraa fagaadhe. Akkamittiin itti dhiise hanga sheexaanni ibaadaa Rabbiirraa na dabu. Amma na dhagahame akkan kaameeraa fi shariikan kiyya kan na to'atanis hin sodaanne isaanillee hin dheessine. Amma namni na to'atus tokkollee nan galchu, namni na daawwatus waan nan hojjedhu. Nama takkallee sodaadhu Rabbii tokkicha malee. Kaameeraan sun na to'achuun gatii naaf hin kennine wanni san caalu Rabbii na wajjin jiru.